Mucaan asirratti argitan kun hongeen biyya isaaniitti dhufnaan qilleensa fayyadamee lammii isaa hongee keessaa baase. Ganda baadiyyaa Maalaawii Wiimbee jedhamtu keessa maatiin kun nama 20 ta'anii jireenya harkaa gara afaanii qonnaan geggeessaa mana tokko keessa jiraatu. Akkasitti utuu jiraatanis bara 2001 hongeen biyya kana mudata. Roobatu dhibe, laftis in goge, midhaan faca'ee biqiluu dide, kan biqilanis in gogan. Jireenya ulfaachuurraan kan ka'e maatiin kun daa'imman isaanii barsiifachuu hin dandeenye. Isaan keessaas daa'imni waggaa 14 barnoota isaa addaan kute. Hongeen biyyatti bu'ee wanti abdatamu yeroo dhibe kanatti mucaan kun garuu waan abdii qabu ilaala. Qilleensa. Wanti nyaatamu, wanti dhugamu hin jiru. Garuu qilleensi jira. Waan akkas jedhu natti fakkaata. Oromsaan qoraafamaa tumanii samii bana maalaala. Samii bana maalaala. Samii bana maalaala. Laafoo naaduu warra dhaabateetu ijji koo fagoo laala. Ijji koo fagoo laala. Ijji koo fagoo laala. Magaa boraa fadhee otoo ciisuun samii bana maalaala. Samii bana maalaala. Samii bana maalaala. Kakkee asmitii fiiginaan jedhaami abjuunani abjooddu. Abjuunani abjooddu. Abjuunani abjooddu. Iddoo waaqni naaf argeessanii nanga'aa hin hanqadhu. Nanga'aa hin hanqadhu. Nanga'aa hin hanqadhu. Kakkee asmitii fiiginaan jedhaami abjuunani abjooddu. Abjuunani abjooddu. Abjuunani abjooddu. Iddoo waaqni naaf argeessanii nanga'aa hin hanqadhu. Nanga'aa hin hanqadhu. Nanga'aa hin hanqadhu. Inni sunis inni kunis hin gama. Waaqni jennaan maaltu isaaf dadhabama. Inni sunis inni kunis hin gama. Waaqni jennaan maaltu isaaf dadhabama. Hin gama. Hin gama. Hin gama. Tokkollee nafuu hin gama. Hin gama. Ingama, ingama, tokkollee nafuu ingama. Barnoota fiiziksii yeroo baratan wiindi tarbaayiniin qilleensaan naanna'u akka jiru barateera. Laabirii xiqqoo naannoo isaa jirtu dhaqee kitaaba waa'ee kanaa dubbisuutti ka'e. Isa boodas akkas jedhe. Wiindi miilii yoon hojjedhee humna ibsaa elektirikaa argachuu nan danda'a. Humni elektirikaa jiraannaan ammoo bishaan lafa keessaa paampi gochuun baasuu nan danda'a. Isa booda hongee balleessuun hin danda'amaa jedhe. Daa'ima waggaa 14tu. Maatii fi namoota naannottis akkas jedhee yoon himu in maraattee naan jedhanii jedha. Ji'a 2 booda waanuma gatame walitti funaanee wiindi miilii humna elektirikaa maddisiisu hojjete. Amma xiqqoo amanaa dhufan ciniinnadhu waanuma xiqqoo tokko hojjedhu malee hangasitti sin amanan. Yeroo muraasa boodas akkuma abjoote wiindi miilii bishaan baasu kana hojjete. Maatii fi hawaasa naannoo sanaas hongee keessatti akka dandamatan godhe. Bishaan jedhe sanas hin baase. Gaazexeessaan tokko waan mucaan kun hojjete ilaalee gaazexaa irratti maxxanse. Oduun isaas addunyaa wal ga'ee daa'imni kunis iskoolarshiippiidhaan Ameerikaatti barnoota isaa akka itti fufu ta'e. Daayirektarri fiilmii tokkos seenaa isaa fiilmiidhaan hojjete. Fiilmiin kunis New York Times irratti hedduminaan gurguramee Netflixitti darbeera. Wiiliyaam Kamkwamba Galatooma.